Godina Wallagga Bahaatti hojiileen tajaajila lammummaan hojjetamaa jiru rakkoo dinagdee fi hawaasummaa furaa jiraachuun himame. Godinichatti hojii tajaajila lammummaa gannaatiin qaamolee hawaasa garaa garaa 500,000 ol hirmaachisuun birrii miliyoona 2 baasii irraa hambisuuf karoorfameera. Godina Wallagga Bahaatti hojiileen tajaajila lammummaan hojjetamaa jiru rakkoo dinagdee fi hawaasummaa furaa jiraachuun himame. Godinichatti hojii tajaajila lammummaa gannaatiin qaamolee hawaasa garaa garaa 500,000 ol hirmaachisuun birrii miliyoona 2 baasii irraa hambisuuf karoorfameera. Hojiin tajaajila lammummaa dargaggootaan gannoota darban hojjetame rakkoo hawaasummaa fi dinagdee hawaasaa furuurra darbee dinagdee biyyaa guddisuu keessatti gahee qabu olaanaa ta'uu bulchaan aanaa Gobbusayyoo obbo Darajjee Nagaasaa kan himan. Akka aanaa keenyatti hojiin tajaajila tola ooltummaa hojii babal'aa qabannee karoorsannes kan jiru ta'uu isaadha. Tokkoon hojii ijaarsa manaa haadholii mana hin qabne yookaan itti roobuu aduu keessa jiranii bonaa ganna rakkoo adda addaaf saaxilamanii ijaaruudhaaf mana 300 ol karoorfannee kan jiru ta'uu isaadha. Kana keessaa yoo xiqqaate amma guyyaa irraatti mana 60 ol geenye kan jiru. Baadiyyaa magaalaatti jechuudha. Tajaajila tola ooltummaa kun ijaarsa manaa irraa kaasee deeggarsa adda addaatiin kan itti fufee jiru ta'uu isaadha. Kanaaf gosoonni nuyi amma hawaasa keenya tajaajila inni qabannee jirre tokkoon ijaarsa manaadha. Mana moofaa suphuudha. Loon raada ta'an kan haadholiin rakkoo isaanii hiikkachuu danda'an binnee dhiyeessuudha. Hoolaa akkasumas ba'aa adda addaatiif kan tajaajilu harootas namoota ba'aa ittiin gabaatti adda addaatti deddeebi'uu danda'aniif saroota adda addaas binnee dhiyeessaa kan jiru ta'uu isaadha. Kanaaf aayitemii yookaan gosoota kanaanii yoo xiqqaate amma irratti qaamni adda addaa deeggarsaan godhee dabalatee tilmaama birrii miliyoona 4 kan tilmaamamuun dhiyeessiin adda addaa kan dhiyaate ta'uu isaadha jechuudha. Rakkoo kee akkamitti wal baasnaa ka'a jedhuuni hawaasni keenya hamma danda'u kiisii isaatiinis humna isaatiinis beekumsa isaatiinis waan qabuun waan naannoo isaatti argamu hundaanii deeggarsa walii gochaadha kan inni jiru. Kanarraas muuxannoo baay'een qindaa'aa kan jiru ta'uu isaadha. Keessumaa namoonni umuriin isaanii baay'ee deeman harka qalleessa isaanii abdii kutatanii abdii horachaa gara fuulduraatti kennis tajaajila tola ooltummaa kun yoo amma na bira hin geenye ta'e isattaa nutti na bira gahaa jedhuun fedhii fi intarastii bal'aan kan uummata keessatti uumamee fi warri kana hojjetanis yeroo ammaa gammachuu kan qaban hojii kana hojjechuu kootiin hawaasa kootiin bu'aa kana buusuu kootiin anis eebbifamaadha karaa jedhu hawaasni keenya hojjetaa mootummaan jennu. Raayyaatti isa biyyaallee dabalatee hojii kana keessatti qooda gurguddaa kan fudhachaa jiran ta'uu isaati. Hojii tajaajila lammummaatiin kanneen manni ijaarameef deeggarsi taasifameef akka jedhanitti yeroo ganni dhufetti manni isaanii dhimmisuun jiraachuuf kan yaadda'anii fi deeggarsa dhabuurraa kan ka'e rakkoo hawaasummaa fi dinagdeef saaxilamaa turuu ibsuun deeggarsa godhameefiin rakkoo qabanirraa baraaramuu isaaniitiin gammadoo ta'uu himan. Qaamolee kana godhaniifis galateeffatanii jiru. An kan natti dhaga'amu guddisee iddoon jirutti na yaadachuu keessanii guddaa xiqqoo natti dhagahama. Baay'ee rakkachaan ture. Anaan bakka hin jirutti na yaadachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedhaan. Na yaadattu yuun seene na yaadattanii Waaqayyo immoo jireenya guddaatiin isin yaadatu hin jedhaani. Qofaat gatamee eenyuuf abdii keessaa immoo tokko immoo kan isin abdattaniif guddaa galatoomaa isiniin hin jedhaan. Lammii koo hunduma keessaniinuu guddaa galatoomaa hunduma keessaniin galatoomaa isiniin hin jedha. Waaqayyo immoo kanaa ol immoo waan gaarii isiniif yaadatu. Ani kan galaa ture mana kiraa keessa galaan ture. Ijoollee raadiyootii waggaa arfaffaa keessa jirti ishee wajjin gaddisaan jira mana kiraa keessaati immoo kan argachuu kootti immoo gammachuun natti dhaga'amaa jira. Haalli jireenya keenyaa bakka qansiraama kana wantoota neetti jiraanna malee waan tokko jireenya baay'isnee rakkisaadha. Ammas darbee Waaqayyo hundumaa gargaaree akkasuma gargaarsa hundumaatiin akka gargaaramu gooftaan hunduma keenyaaf eebbaa laatuun jedhaan. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame duraanii mana gandaa keessa nagashanii mana gandaa keessa nan bahee mana kiraayifanii mootummaan kun mana gandaafu mana dhuunfaafu keessa nagashee ammachuma keessan jiraachaa jira. Amma immoo manni kun ijaaramuu isaatti immoo baay'ee guddaan natti dhaga'ame gammachuu guddaa. Ganna baranaa aanaalee fi magaalota godinichaa hunda keessatti qaamolee hawaasa garaa garaa 500,000 ol hirmaachisuun miliyoona 2 baasii irraa hambisuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii godina Wallagga Bahaa aadde Simeeraan Taaffasee kan himan.
Akka godina Wallagga Bahaatti gosa hojii 5 irratti jechuudha tajaajila lammummaa hin kennina jennee bara kana karoorfannee kan jirru. Inni jalqabaa ijaarsa manaati. Ijaarsa manaa walumaa gala mana harka qalleeyyii 10,200 aanaalee keenya 17 bulchiinsa magaalaa tokko qabnu keessatti hin hojjennaa jennee kan karoorfannee fi kunis harmeenii 10,200 kan ta'an akkasumas immoo maatiin 30,000 ol irraa fayyadamaa hin ta'uu kan jedhu qabannee jirra jechuudha. Dubartoota harka qalleeyyii ta'anii fi deeggarsa bittaa loon aannanii. Hojiileen tajaajila lammummaa hojjetame rakkoo dinagdee fi hawaasummaa furaa jiraachuu kan eeran itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa damee godina Wallagga Bahaa obbo Xannaa Abdiisaa hojiin tajaajila lammummaa duudhaa fi aadaa wal gargaarsa dur ture kan deebisu waan ta'eef cimee itti fufuu akka qabu hubachiisaniiru. Yeroo dheeraadhaaf kan ture gidduutti garuu qaqabbanaa'ee kan ture garuu immoo paartii badhaadhinaatiin mootummaan hoogganamu yeroo ammaa duudhaa paartii keenyaa kan ta'e wal deeggaruu wal bira dhaabachuu wal utubuu kan jedhu sun yeroo ammaa immoo deebi'ee lafa qabatee hojii guddaanis ittiin hojjetamaa jira jechuudha. Akka waliigalaatti sagantaa kanaan namni baay'een rakkoo hawaasummaa rakkoo dinagdee rakkoo nageenyaasaa hiikkatee jira jechuun hin danda'ama. Kun jalqabbiidha. Nuuf immoo duudhaadha. Kanaatiif ammallee hawaasni keenya rakkoo namtolchee rakkoo uumamaatiin rakkatee jiru bal'aadha kan nu bira hin geenye jechuudha. Kanaaf nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofaadha waan ta'eef harmoolii keenyas ta'ee ijoollee abbaa fi haadha hin qabne namni bira ga'uu hin dandeenye namni isaan deeggaru hin jirre iddoo jiranitti barbaannee adda baasnee deeggaruu qabnaa kan jedhu. Bara darbe akka godina Wallagga Bahaatti hojiileen tajaajila lammummaa gannaatiin baasiin birrii hambisuun kan danda'ame yommuu ta'u bara kana immoo birrii miliyoona 2 baasii irraa hambisuuf karoorfameera.